Hoga. Hoga farri man samudi kabasta. Naroita. I love you. I love you too, baby. Hi farri khiya. Ati garo chuda. Ani kanati wannan zanne soriya. I don't know who the fuck. Ay, lagi na tiget man ni de mandala. Ati nafto kichgitan gamne ati naf gori chainer gamne jiratu kuma ati dawilalanin kufamne ati qode jalali nafkene baredanama nasimatte nagamachifte jirajette nabdachiste marar fatakiya ya beka akagara naftatika nasimatte nagamachifte jirajette nabda ani heddu malen baye gammade jira inna Aba farrena cisun abo ciiseti nyachu jira ture ciistenya jirti dhukkoo sababa godhate ciistenya jirti nyaattu alla jabajeni ani ordoftoota hedduu malee baay'een gammade ani gammachuuti akkaan jeeti siini ibsu hin beeku dhugaa rabbii dubbachuudhaaf bakka akkamitti je'ee ibsu gammachuuti farre gammachuu keessa if walla gammachuudhaan if wallaala wallahi hordoftoota keenya akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii jirtu galata rabbii as geenye jirra suusti yaasin rukkubaa arramoo gabbaaseetiin fayyitee jirti sagaleesii sakalee akkasi dhukkubisan arraan tanagaa xiqqishoollee garuu nama dhukkubaa suusiyye wayyine wayyaatiin jira galata rabbii hedduu maleen gammadee farree khayya namni hedduutu suusi gaafachuu jira fayyitee jee siif rifachuu jira hodhuti akka nagee qabdu fayyaa qabdu baro nagee gaafadhu kam nagee keessanii hordoftoota keenya qaali ani arraan tana fayyatiin hun arraan tana gammadee isin dura dhaabbadhee jira innaa isin hundinuu warri dawwaltaniitis warra teekistis naa keessan farri irrattis warri dawwaltanii na gaafachuu jirtan koomintii irrattis abba rabbi si haa fayyisu warri naan jettan hedduu takka galatoomaa hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja innaa dammoo hedduu takka gammadee jira farree khiyyaa wajji walitti deebuudhaan ani garuu kanatti in eene turte farree wallahi dhugaa baay'ee takkaan gammade maali yaadaa turte bakka farree anaa fi farreen arraboota adda baane jeetiin viidiyoo irratti illee ganaa hin bahu jaa'eetii yaadee ture garuu galata rabbii kunoo gaa rabbiin kunoo gadda kiyya san jijjiiree gammachuutti kunoo akkanattiin isin dura dhaabbadhee jira jechuudha. Akkuma beekamu suuziin gaa anis miira biraa keessa galee ture amma immoo bakka dirqama natti taate suuzii wajjin jaalee galuun bakka ammaan tana keessatti dirqama taate waliin jiraachuudhaaf. Abshir yaa rabbi jee abshir rabbiin illee ni ja'a hordoftoonni illee ni cinaa jira ummaan illeen hedduun ni cinaa jirti hedduun deeggaraa jirti bakka hedduu malee jechuudha. Isinilleen hedduu malee nu gargaaraa jirtan gaa hordoftoota hedduu galatoomaa hedduun isin kabaja. Farree hedduu malee si jaalata. Ani si jaalladha. Maali gaa? Amma hin barbaannu amma asitti guyyaan gammachuudhaan hin boo'in. Rammaa hin boo'u bar. Hin boo'in gammadina naaf kokkoflea. Hayyee farree khiyyaa. Tu si jaalladha. Anillee hedduu malee si jaalladha farree khiyyaa. Ana qofaa miti. Hordoftoonni keenyaas baay'ee siif rakkatanii garuu hedduun baay'ee gammadanii jiranii kun suuziin akkasi qalee yerattee lafa dho'itisan ansi harkannaan fayyee gadiin baay'inaan calma qabattee kaate nooji gabbaate akkuma taphaattiin suus gasi baasuus si dhukkubannaan eeganna baasiin an jette jechuudha. Kaza ani gaanje maaf hin jaame bakka hin dandeessu beekee. Ani hin dandeessu jeetiin eega bakka jijjimeessu maaf hin jee isin farree kiyyaatti masii hojii gabboo harkadhee waan jetteetu lafaadha hin jettu dhiqattee gabbaate. Sisiyee. Farree.
فريخي يعني الربوط بكتيروتي أنكدو مالتي سوتشي والفودي سوتشي إلمان هوري سوتشي بكا مالي سنجا كانت جيسي بسولين كمو فريخي بكا تيروتي هوندا أنكال لبنجرو أنكان الدنيا تنرجرات سوالين انجرات شفدا Garuu tu dhugaadha akkatti hamileen dheeratan sibiziye. Akkam jechuu Maaltu farree ammallee adiisuu yaada qabdaa? jechuun hamilee dheerachuun akkanatti zaaba hamilee dheerachuun barbaachisaa miti. Maaliif? Farreen hojii addaboo yaada qayyoo qabaatte hamma nalli si farraa rabbi yoo sodaatte. Lakki si hojii addaboo hin taane osoo hin taane hamilee dheerachuun tuni zaaba ala ilaanga ilmoo mana. Dhugee bakka rarrafachuun bareeduma garuu hamilee kara Maani dheerachuun na hojii ta'uu yaadan qabdu. saniif miti suutii hamilee fakkeenyaaf akkasitti abdii fi gootee akkasitti gizee teessu. Maqaan isaanii amma gammachuutti furachuu barbaadan gammachuutti hin feetu duraanis rakkoon qabu farree. Noo saniif hin jenne dhaggeeffadhu kaasa waan isin Maaliin si dhagahamee hayaa farree? namni du'aan taatu jiruun taatu adda baanii beektaa? Du'aan bar lakka adda ba'uun hin beeka garuu jiruudhaan akkaan ani isiin dhabnee si himuu jira beektaa? Jiruudhaan adda baa'uu mee dhugaan oho. Ani laal farree xiyyaanii si dhabuun barbaadu dhugaan siima farree xiyyaa. Maaliif jechu jennaan ani hedduu malee si jaaladhani beektaa? An sin jaaladhu. Na jaalatta garuu farree xiyyaanii bakka addunyaa kanarratti wanneen akkaan jaaladhu yoo jiraate ati fi ummaatii qofa akka taate ni beektaami. Ani hedduu si jaaladha. Hedduu baay'ee takkaan si jaaladha. Akkitti tana naa beekuu ka qabdu jechuudha. Anna ani miidhaa amma booda miidhaatti akkan barbaadu jechuudha farree. Hin miidhamne narraa. Dhugaan siimaa. Siif hin jira. Kana booda irraa miidhamtaa. Osoo nan siif jiru habba takka miidhamtu. Maaliif yoo ta'e ani ati jechuun anaaf jireenya kiyya taatee jirti jechuudha. Kana booddee. Okay? Tuttuun fudhattu? Ani tuttuun fudhatu sinara. Ani farree bakkaan jechuun gammachuutti yetan akka dhabuun barbaadu. Ati Gammachuu ta'e waan dhabdu. Maaltu gammachuu si dhorkame? Fakkeenyaaf mee maaltu gammachuu na dhorkatti yaaddanii? wanni gammachuu na dhorku maal si fakkaatti ni beektaa? Addunyaa tana rappeessoo namaan akka hin jaaladu nama lamaan qaba. Lameen. Namni lameen san takka farree jaaniin takka immoo ummaatii jechuudha. Ummaatii ani baay'een jaaladha baay'een kabaja isin illee akkasitti waan hin anfadhu hundarratti na deeggarta jechuudha. Yannaa ani galata rabbii kunoo arraan sana fayyee isin duraan jira. Isin illee warri koomentii hedduu malee na jajjabeessanii hedduu malee jechuudha. Ani bakka waan hin joon beeku farree xiyya. Baandi furlaa kana? Hoogaa. Hoogaa farree maal isa mudii qabatta? Nadoita. Akkana gootin? Ammaa miti geessi. Ammaa miti. Kannaa hordoftoota keenyaa ani hedduu malee farree jaalata. Jaallatee garuu ati maaliif akkasuma godhattee na himee gaafa sana? Gaafiin akkana gaafiin taate? Maaliif akkasuma godhattee? Ani si hojii jaalalan fadhu jaalalumaa hojii beetiin jira bakka yaazuu liqa koo na qabaa na gadhiisaa as na qabaa jettee moo? Maaltu jira siireta? Ay, farree kabajaati. Na ani waa rabbi akkana ni taatee yaannee turte. Gammadii jirtaa? Gammaddii? Hedduu malee hin gammadee. Wallahi. Baay'ee hin gammadee. Sittaleen? Natti tolee jira. Rabbi gaanqaa dhumaatti jaalalaan haa nu oofu. Yoo rabbi je'ee isinillee hordoftoota du'aa nu godhaa. Isin duratti bakka jechuun jaalala keenya kan akka wanna jennu du'aa nu godhaa isin hin jenna. Illeen wayii dhufee deemuuf hin deemaa beektaa? Eessatti deemu?
guyyaa sadii akkas dhufa. Eessa? Bakka wayiiti sitti hin barbaanne ammas. Maal jechuu keeti farree eessa dheetta? Wayiitiiti. Ani illee si wajjin deema gaafarree. Hara. Eessa deemuu deemta duba? Bakka hojii deemu taane. Eessa duba hanaa himigaa? Eessa? Irraan badhu sanbaqaa nyaali. Eessa deemuu deemta farree? Dubbee sustiyaa. Oo. Soora qalbii. Eessa deemuu deemta naa himigaa farree? Desii jetiyyaa. Eessa deemuu deemta farree na diistee deemta? Osoo jaalalateen inni sana hin fixinna eessa deemuu deemta ammaan ta'an. Bakka ati hanumaaf hin barqu. Tafaraan ati garuu jechuun ani hordoftoota kun amma jaalalaan si deebi'ee ammas laqa. Osoo ani haa jaalalasa haa isiin jaaladhaa bakka nani haa ijaa osoo ani fixateen hunoo ammas ni deema akkam jechuun mee jechi kun. Laawwanni kun waan si gammachiisu dhiisi guyyaa biraan siimaa amma kana dhiisi bira kuteeti guyyaa biraan siimsustiyyaa. Amma xiqqishoo wajjin iribsii goonee hojii xaxxabannee ollee bubbullee fadhu dabarseetiin guyyaa deema guyyaanis ganaadha. Ayyaa. Si biraan deemnu dafee. Ayyaa. Xiqqishoo waliin gaggammannee rahaa jennee. Ayyaa. Gaa hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan nuti farreen hedduu gammannee jirra ammaan tana xiqqoo asuma tatteenyeetuma irraa gabbaanee haalatti jirru waan isin garsiisnu ta'a. Nordofaa. Haati mi chaappisa keenyarraa balleessita. Naal hinaaffaa isaa jechuun chaappisa keenyarraa balleessuu jira. Innaa hordoftoota keenya nu daawwaddaan isin himsa hedduu maleen isin jaaladha hedduu maleen isin kabaja. Nu waliin tura. Takkitti tana. Farree xiyyaa ani hedduu maleen isin jaaladha. Hordoftoota keenya amma akkuma beekamu. Hoteela inni juuza dhuyde juuzni kaata barate akkatti cocololo qacha walumaa galatti sustiyaa naaf fayyitee jirti. Galata rabbii fayyatiin jira hedduu malee jechuudha ani baay'een gammadee garuu. Kana booda dhukkubsattuu kana booda hin ciistu waan si cibsaa waan si dhukkubsaa rabbi sirraa naaf haa qabu sinjaa hedduu si jaaladhaa. Alleen hedduu malee si jaaladhaa. I love you. I love you too baby. Hai farree xiyyaa. Ati garuu jechuudha. Ani kanatti wannan jannee sooraa. Ay, meegana nuti jeet malee ni dabandala. Dabaltee jirti. Ara. Isu Nool fuudhuu dadhabde akkamii koi hordoftoota ani hedduu malee baay'ee gammadee jira. Innaa hordoftoota ciisuun aboo ciiseetiin nyaachuun jira ture. Ciistee nyaachuu jirti. Dhukkuba sababa godhatee ciistee nyaachuu jirti. Alla jabaa jeeni ani hordoftoota hedduu malee baay'een gammadee ani gammachuuti akkaan jeetti siin ibsu hin beeku dhugaa rabbii dubbachuudhaaf bakka akkamitti je'ee ibsu gammachuuti farree gammachuu keessa if wallaa gammachuudhaan if wallaala wallahi hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf ani waa takka irra hin jiru jaalata wanti dhaabee itti jibbe bakka waa takka irra hin jiru. Farree bakka waan akkanaa naaseen gadisi ammaan tana hordoftoota keenya yaani hedduu malee gammadee warri koomentii irratti gaa waan gammachuu waan na jaalataniif waan babbareedduu naaf katabaa jirtanii hedduu takka galatoomaa. Hordoftoota walii deebi'uu keenyaan hedduu gammannee jirra. Warri YouTube kanaaf haarii taatan subscribe godhuun irraanfatina hedduu malee isin jaalanna hedduu malee isin kabajna. Wanta akkasii hime ani akkuma isin jee guyyaa lama wajji deemuufi. Eessatti himta? Saraan ani ilaal gamma amma miti naan jettee mammaa saamarra deebitee maal jechuudha safarree ani bakka. Maraatti baara deemu. Ammallee ni. Sumaan hubachiisu jira malee waan biraa hin jiru. Sin hubachiisu jira malee waan biraa jiru.
Hayya. Si gochis malee waan biraa jeetiin jira? Hayyee. Waan biraa jee? Injal. Bakka gadu yoo waan biraa jee? Dhugaa. Waan biraa waan hin jeniin qaba? Hayyaa gama bakka farreeyyaa. Hin aarsin. Farree xiyyaa yaasintee bar lubbu. Bakka. Naftadhu. Hordoftoota gaa nagaan nu turaa. Baay baay isiniin jaaladhaa yaa. Jaaladha. Ani hedduu malee isiniin jaaladhaa. Gammaddee jirti Suuziin fayyaa qabdi hordoftoota keenya. Bakka har'a hanqanumaan gabbaasee irifti fudhachiisee amma bakka hara manaatiin deebisaa. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Nagaan nuuf turaa. Ammas warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuun dagatinaa. Baay'ee isin jaalladha. Nagaan nuuf turaa. Ciao.